gurraattii sana eenyu maqaan si? Maali wannummaadhaati siksik godhee si boochisu kun? Baalagummaatu isa boochisaa jira boo. Amantii tiyyaa ol waan hin jaaladhuus hin qabu. Aboo rabbummaa nuun jiru. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Innummaa nu jiru kijiba. Gurraattii sana eenyu maqaan si? Maali wannummaadhaati siksik godhee si boochisu kun? Baalagummaatu isa boochisaa jira boo. Amantii tiyyaa ol waan hin jaaladhuus hin qabu. Aboo rabbummaa nuun jiru. Ashamaa kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jecha har'aan tana qophii bashannansiisaa qophii ajaa'ibaa tokko isiniif qabannee dhufnee jirra. Qophii kana gaawaa malee miti ka qopheessin ergaa jajjabaa kan if keessaa qabuu fi namoonni ni gorfaman jennee yaannee kan itti gorfamanidha. Maarree kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenya kana gaa ittiin buhaaraa irraahis barachaa amma xumura qophii keenyaa bakka adda addaa irratti waliif qoqqoodaa turtii keessan nu waliin taasisaa isiniin jecha qophii keenya eegaluun duratti laayik gochuun eegalaa isiniin jenna. Yaa obboleessa keenya kabajamaa maaluma taatee luka samitti dhaabdee ciifta yaaboo. Hoogame eegee kanaa mataa qabdi. Adeera udduun Ramadaan qabu'an si galee? Duuba maal taatee akka nama maraatee luka samitti ol qabdi. Yoo feete ammoo alaabaa guurratteeti haala kanaan ragadda. Yoo feete ammoo teesseeti uummata keenya kanaan rabsaa oolta. Mee uummanummaan keenya kun si akkana jiru kana yoo si arge maal siin jaa? Woy! So uummanni kun dhiiroo ammaraa tana seeni. Eegaa boo akkamitti namni haala kanaan si argee kun hin maraanne fayyaadha jaa? Jo'aar maaree keenya, Baqalaan maaree keenya, Mararaan maaree keenya, Daawud Ibsaa maaree keenya. Aboo dhaga'i. Meegaa maraataa fi fayyaa ta'uu kan kee adda baafan gaafii dogongorsiisaa ijaan laaltu malee deebisuu hin dandeenye tuni haadha moo baadha deebisaan ishii? Sadiiroo rabbiitu adiidha. Rabbii kanaatu diimaadha. Yaa jarana namichi haada kuteeti jira. Nutis kanumarraa kaanee karumarratti deebisuudhaaf qophii gabaabaa kana qabannee dhufne. Amma gaafii rabbirraa namaa miti rabbirraa hin gaafii qaba. Mee obboleessa keenyaatiin amma nu waliin haasaa jirtu kun eenyudha? Aboo gabricha rabbiitii wajji haasa'uu jirta obboleessa kiyya. Gabra namaatii miti gabricha rabbiiti. Tole hayyee gabrichi rabbii kun yoom dhalate gaazilaa? 15 Ramadaanaa keessaan dhaladhe ani ilma kadhaati. Ani ilma kadhaati waggaa jettu kana maal jechuudha boo? Namaa miti beekadhu rabbii kadhataniiti rabbirraan harkatanii. Garuu gabrichi rabbii kan kadhatanii rabbirraa argatan kun akkami gaazilaa afaan salaataatii fi quraana beekaa? Baran ani ati gabrichi as gubbaa jiru kun haafizal quraanii bara. Jechuun kee guutuu quraanaa haffasdee jirte jechuudha? Juusa 8 haafizaa baranii kun. Waan gaarii dhagaamee waan haffasde sanirraa bismillaa wayii nuuf qara'e. اقرأ وربك الأكرم الذي أكرم بالقلم. Obboleessa quraana rabbii muuziqaa adamaaruun seete moo siyaasa bilisiginnaa kan sobdanii uummata ittiin fixaa jirtan kana seete kan uummata dura teessee ayeta rabbii dabsite dabsuu qofaa miti walitti illee laayite ittiin uf jajuudhaaf uummataan sobdu quraanni waan ittiin taphatanii miti yoo qaroo feete kun olaa dablalirraa laalii qara'e. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قرأ اقرأ سنجيبر اقرأ وربك الأكرم الذي أكرم بالقلم علم الإنسان. أدي آية النبوة ربين. Aboo namicha naati ammallee ayeta rabbii dabsaa jirta ustee walitti hin laagin afaanuma keetiin nurraa usme yookaan ammoo baradhuutii qare quraanni waan dhufanii ittiin qoosanii miti dura baradhuu sirritti bilcheeffadhuutii qare akkanumatti teessee haa namni na jajuuf yookaan waa namni na arguuf jettee ani haafiza jettee lammata ummatatti hin kijibin eelaale akki jechuu feene siyaasuma kee kan ittiin ummata fixaa baatan san taphadhu deemi. Ayyaaboo maal taate gorsa keenya kanaattu si aarsee mufattee booche moo? Achi ta'anii na arrabsanii bar. Na arrabsanii bar. Ajaa'iba akkam aboo maal jaanii si arrabsan gaazilaa? Bara haadhatee Abiy Ahmadiif geessinaan jamboo rabbi sodaadha. Haaya mee waan biraa maal faa siin jedhan gaazilaa? Taayyee danda'aatiif haadhatee geessinaan jan rabbi isinuma sodaadha. Akkuma ati jara kanaaf jecha uummata keenya ol baatee arrabsaa ooltu laalanii arganiiti waan isaan simindeeffatan isaanii saboo gurbaan kun halaala taa'ee uummata kana arrabsurra akka haate yookaan obboleeyyan keefaan isaan bira dhaqanii gargaaran faa jechuuf ta'a. Haa jennuuti isuma qofa moo kan uummanni kun akkana jedhaniin kun namni birallee ni jira. Ana qofaa miti. Hayyee gaaboo eenyufaa dhagaa silaa warri bira? Mustafaa Jaarraatiin. Mustafaa jechuun namicha areeda dheeressee uummata arrabsaa oolu san jechuu keeti. Ban namni Mustafaan Jaarraati gartu kun sheekha. A'uudhu billaa aboo sun sheekha maali sheekhu shayitaani? Waa Mustafaa Jaarraatiin jaa yoo dhageesse. Hayyeemee namoonni biraa kanneen arrabsan jettee yaaddu eenyufaadha? Waan Angaasaa Ibraahimin jaa yoo dhageesse. Waan Kaabbuttaatiin jaa dhageesse.
yoo waan murtii guutoon jan waan diktoor Jamaaliin jan jarri ati amma yaamtu kun hundi isaaniitu ummata zaalimtoota. Jarri kun takka takkaan ummata keenya arrabsaa akka isaan dhumaniif mootummaa kanallee irratti kakaasaa ture. yaa adeera kiyya bar himuu hin dandeenyu waan Namni biraa kaafe ni jira. aboo muccoo tana eenyu maqaansi ta Suudii jirtu takkitti jummaati moo eenyu maqaansi yaaqi eenyu maqaansi muccoo gurraatti sana eenyu maqaansi Tami gaamiciyyoo gurraattiin ati jettu tun wayi tana taati laata. Tokkitti sandaabo. Waan dhaltuudhaan deemtanuufi Abootun wa ilmoo namaati rabbii kan keessa daaddu. Ishii tana jechuun bari ijoollee mana hidhaa Saawud Arabiyaa jirtus ta'e ijoollee teenya mana hidhaa Yaman keessatti dararamaa turte irratti ibiddaan gubaa jettee du'a labsite. Ati amma tana ilmoo namaa gootee nutti himuu barbaadda gasilaa. aboo muccoo sanii waan ja'an duramee dhiira ta'uudhaafi Dhaga'i intala tana jechuun nama obbo Jawarii fi obbo Baqqalaa akkasuma ammoo hayyoottan keenya baay'ee isaanii yoo isaan kun fannifaman gammachuu boonaatu natti dhaga'ame ittee irratti dhiichisaa turteedha. Jawaarsi sakal Baqqala Garbaa sikkattan kuraat tasammaanyine kuraat tasammaanyine. Aboo obboleessa keenya agarteemi barboo gara jabinni isiidha akka malee nama dhiba. Get up, okay. Tokkitti meni barbaadadhaaf tokkitti me. Tokkitti niin barbaadadhaaf tokkitti. Come on, tokkitti. I don't see tokkitti. Garuu ati akka ishii kanatti haala kanaan garaa jabaattee hayyoota keenya irratti du'a murteessitee beeyta. bar adeera kiyya bar nutii kun alhamdulillah takkaa nama tokko du'aaf qoodeen beekan takkaa nama tokko Aboo taayigaa mee kakadhu wallahi summa wallahi rabbittiin sii kakadha akkana eenyutu jechaa ture boo. Bar ummanni kun rabbiin beeku, rabbiin qabanii bar tanaafi rabbiin barbaadu jechaa jira. Rabbii isaanii kanaan barbaadee dhabuu jira baran. Isa jira rabbiin isaanii Jawaar qilintoo jira haadha isaatii haadha sharmuutaa kun. Kana bar kan uqaanes rabbi aboo namticha kana silaa ibiddaaniin gubaa baran. Antilaaniin gubaa baran namticha kana. Agarteemi gara jabina keetii fi hammeenya keessan. Sonti maal fefeeti boo mar Jawaar jedha ummal Jawaar ummal lamma Jawaar keessa taasifadha kotta mee horii Jawaar kotta Jawaar keessa sijaaraan keessa dhaabatu Akkaataa kanaan hayyoota keenya badii malee arrabsaa gara jabinaan ajjeesuudhaaf du'aa irratti muraa ummanni keenya ummanni bal'aan isaan jaalatu. Hoggaa isinii gabbee akkanatti hayyoota keenya irratti kana muru arge akkamitti aaree waan hundaa jettanii amma tatteessanii nutti boochan. Maali wannummaadhaati siksik godhee si boochisu kun. Baalagummaatu isa boochisaa jira boo koshee maratee tuutee hoggaa kosheen mataadhaan baate taa'ee nutti bo'aa jira. Aboo kaya si darsa kana matarratti guurrattee si nutti hin boo'initi darsa kana ofirraa darbime. Baga ofirraa darbite boo rabbumallee sodaachuun gaariidha. aboo adeera kiyya dhaga'i arrabbii samii dachii uume malee nama tokkoof gad hin godhadhu Dhugaa kan keeti ilaal haqaan gabbaramaan rabbuma tokkicha. Rabbi qofaaf malee namaaf gajjachuun rabbitti nama kafarsiifti. Aboo rabbummaan hun jiru. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun maal jechaa jirte boo? Jannanummaan hun jiru kijiba. Islaamummaallee kijiba. Yaa boo maaluma taatee jechoota rabbitti nama kafarsiisu kana dubbatte garuu. Amattummaa rabbiilleen kijiba nabilleen kijiba yoo Abiy Ahmad TPLF fi bishalee moo wallahi Makkaa fi Madinaa wali jan kijiba yoo Abiy Ahmad Ali shanee fi TPLF mo'atte rabbiin hin jiru kijiba rabbiin jiru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبون ربين كن زلالم جراتار أبيين أمي سافجت جت ربي تسخفر سيدوب تكون المناماتي نياتا ندوا نموامس غرو ربين كن مو ملهم مو إسخاء جيس إسخاء خاص ربين كن زلالم جراتار جنن نسات إسحاق عذاب نسات إسحاق إرجمتون نساهون دينو حق أتي أمو يو أبيين جفتامي أك ربين هنجر دبتون ك جت إسات سخفر سيزوان تف جم ربي خن كدي دبي هارات توبر دوتي شهادة كبر ربي خن كأرارما غافر Allah obboleessa kiyya afaaniin jaamale amantii tiyyaa ol waan hin jaaladhu sin qabu rasuula kiyyaa ol waan hin jaaladhu hin qabu sigale obboleessa wanni ati golasanitti ol galtee tuuttu sun akkatti sitti taphataa jirtu agartee rabbuma kan keetii jedhi waan golatti gartee harkiftu san ifirraa dhiisi. an diktoor Abiy Ahmad kaniin faarsu kana guyyaa amantii tiyya tuqe an akkanaa hunju akkanaan ja'a hunju sigale hanga amantii tiyya tuqinitti mataa kiyya gubbatti haa sagaraa jaarratee udaanu an akkasittiin si jabanadhuuti dubbii addaan baafataa deema. Guyyaan ati nyaararraa bocoocoo dhiqattee dubbii baaqaa callaa adda beekattee karaa daandii keetirra deebitu arraa jechuudha. Dhugaa jette bocoocoo sirra jirtu tanallee ifirraa dhiqi gama uummata kan keetii deebi sobaaniif dhabdee uummata kan keetii irratti hin duulin. Abiy Ahmad gartee hattana godhatee agarsiisa. Fakkeenyaaf abiyyoo amantii tiyyatu kee isumaa hin beeku jette
garuu abiyyiif jetteeti ulamaa'ii rabbiitillee arrabsaa ture. هما يا علماء هتو يا علماء سري أبو رب ما ننجرو يو أبينا واته ati maaltu si bochisa abbaa keeti inni ديم ديم دوار احتمال بفزة obboleessa kiyya silaa abiyyi amantii tana miidhuudhaaf ta'uu baate muftii Haajii Umar guyyaa muraasa dura ulamaa'ota guutuu Itoophiyaadha haala fokkisiisaa saniin akkasitti saalfachiise abiyyiitu aangoonatti kanne ani isin hin beeku deemaa asii jedheeni salphisee hin oofu ture saniifuu soba ooftu kana ifirraa dhiisiti dhugaadhaan gama rabbii kan keetiitii fi gama ummata kan keetii as deebiisiin jenna. ايرو تجرا جيس ايرو خط تجرا جيس ابي احمد حطوها hundumaafuu gaa obboleessa keenya kabajama ati nama nurra guddaati siin qoosuudhaaf osoo hin ta'in suma gorsuudhaaf qophii kana keessatti si dhiyeessine kanumaafuu akka hamtutti nurraa hin laalin siin jenna yoo nutti mufatte ammoo dhiifama siin jechuudha barbaanna tole gaa kabajamtoonni dhaggeeffattoonni keenya hundinuu qophiin keenya kanumaan kan raawwatu ta'a qophii keenya kanarraa waa baay'ee subattan jenneeti abdan qophii keenya kana sheer laayik akka godhaniis abdiira qabna hamma qophii biraa qabannee isiniif dachaanutti kanumaan nagaatti nuuf turaa isiniin jenna.